Kana wal qabatee rakkoon nu mudate rakkoo dimshaashumatti ijoollee keenya dhabamsiisuti kan ta'e warra keessa fi alaani wanti kun kan nu mudate. Keessa falaan warri alaa meeshaa gara qabu qabatanii dhufanii ijoollee keessaa humna dabalatanii kan ijoollee miidhanii kanneen du'anis jiru. Kanneen du'an keessaa ijoolleen 2 kan du'anii. Kana wal qabatee amma murteen nuti murteeffanne galuudha. Gara mootummaan naannoo Oromiyaas maal nuun jedha isatu nu ergaa akkamiin nuuf qaba kan jedhu sana gaaffii akkasiitti ijoolleen kan eeggataa jirtu. Gara Oromiyaatti gallee yuunivarsiitii qabnu irratti nu haramadu mootummaan hin barannaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan du'anii fi kan miidhaman caalatti ijoollee afanamanii fudhatamanidha. Ijoollee afanamanii afaan ashaganii fudhatanii bosonatti hin qajeelan haga ammaa ijoollee sana argachuu hin dandeenye. Argaa turre yeroo isaan iyyanii yeroo isaan qaxaqaxaa iyyisiisaa afaan hidhanii fuudhanii deeman argaa turre garuu birmachuuf hin dandeenye. Ijoollee sana amma maqaa isaanii nutti himu ijoolleen garuu iddoo isaan jiranii fi lafa abbaa fudhatee fi eessa akka isaan jiran argachuu hin danda'amne haga ammaa. Baay'ee yaaddessaa fi baay'ee suukaneessaa kan ta'ee fi amma doormitti illee ijoolleen deebi'uu didanii rufa keessaa haga ammaa dhaabbataa kan jirru tokko yaaddoo kan ta'e isa kana. Haalli jiru haalaaf keessan dhiibbaa guddaan jiraachuu isaati. Hawaasa naannootii fi warra keessatiin dargaggoota keessa jiran yookiin barattootani. Kuni walitti dha'amee ijoollee keenya guutummaa guututti nu dhabamsiisuuf kaayyoon kaayyeffatameedha. Gaariidha amma